Yeroo kana amma anilleen manatti gali jedhee baay'ina dhiiganarraa dhangala'een kiyyaayuu akkaan waan wallaaleeti jedhe karaa kana dhiigni narraa dhangala'e dhiigni hisaabaan qabu jedhe dhawaan dha'u waan mataa keessa na dha'eef dhiigni baay'een narraa jigee lafti tunuu naan martii jedhe gara deemuuyyuu wallaalee jedhe osuma akkasi deemuu tiradheetiin akka tahee mana kiyyatti galee jedhe. Yeroo mana kiyyatti galetti dhiiga narraa dhangaleessa cufa irraa dhiqee sirriitti ol bahee ciisuu eegalee yeroo kanatti hirriinni na qabachuu didee rafuu dadhabe. Yaadu waansee akkamitti irraa baasuu danda'a jedhee yaada gamaa gamana wal keessa jijjiiree yaaduu aansee jedhe. Intala tana akka abbaa warraa isii hin hiikne godhuu qaba. Intala tana baasee namticha dhaalima kana harkaa baasee akka abbaa warraa isii hin hiikne godhuu qabaa jedheetiin murteesse jedhamu. Amma osuma akkana ciisu yaadni tokko naa dhufee jedhe. Yaadni sun maal jettan? Maal jechuudha? Maal jettanii yaaddan isin? Yaadni kuni amma osuma ciisu akkaan azaanu murteesse jedhe. Maaliif azaana yoo jettan azaana kana akka bari'ee jedhee namtichi kun intala san gadhiisuudhaaf akka inni gadhiisu lafti yoo bariitere bara hamii namoota baay'ee argaa kanaafuu subii fakkeesse akka inni yeroodhaan gadi dhiisuuf azaana jalqabee jedhe. In azaanee jedhamu. Minaaraa masgida irratti ol bahee azaana jalqabee jedhe. Duudhaan illee azaana kana osoo azaanu jiru gara mana namtichaa milladhee ilaala jedhe. Wanni bahalleen hin jirtu jedhe namtichi gadi hin dhiifne intalti hin baane akkasumatti jira. Eegas amma azaana illee fixee iqaamuu murteessee jedhe. Iqaamaa murteessee jedhe. Ni iqaamaa jedhe. Waggoo kanatti iqaamaa aansee. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah. Kana iqaamaa aansee dhugguun iqaametti wanni hin yaadamne wanni tokko itti namticha namatti azaanu kan irratti wanni hin yaadamne wayii irratti argamte ammas.